qabsoo keenya ittiin haaromsinu fi guyyaa matuu keenyaa ittiin haaromsinu baga nu ga'een isiniin jira. Itti aansuudhaan wantoonni nan irratti qophaa'ee dhufe tokko seenaa fi siyaasaa, inni lammataa immoo waa'ee biyya keessaati. Waa'ee seenaa fi siyaasaa jaallaraarsoo baay'ee na jalaa haxaa'anii jiranii akkuma Oromoon namni si dura dubbii sirra beeku si dura dubbatini. Yoo si dura dubbate si dura fixaa, yoo si qooda dubbate immoo si jalaa balleessaa akkuma jedhan. Isa lammataa immoo kan biyya keessaa obbo Badhaasaan na duraa fixee garuu ani kan garaagarummaa kan nu godhu itti qabnu ani kan bakka kijibatti kaatan sanitti garuu kijibi ani dirqamni nama kijibsiisaa ammoo hangaan dhugaan bareen hin kijibee eegaan dhugaa bare immoo wal dinne kijiba san fudhachuu dideetiin adda baane jechuun barbaada. Maal irratti qophaa'ee dubbachuus barbaada gabaabseetumaan mee irra deddeebi'ee dubbisaa akkuma waan namuu beeku waan haaraa miti sila waan namuu beeku. Bu'aalee yookiin hundeeffama adda bilisummaa Oromootii fi bu'aa buusee fi haala amma jiru wal qabatee waan tokko jechuu barbaada. Innis maali? Uummanni Oromoodhaa osoo adda bilisummaa Oromoo hin ijaaramiin duratti bifa bittinnaa'een rogoo hundaan qabsoo irra ture. Sun ammoo bu'aa waan hin argamsiifneef jecha adda bilisummaa uummanni ilmaan Oromoo kan baratan aktiivistoonni yeroo sanii rogoo hundaa walitti dhufanii bahaa fi dhihaa kaabaa kibbaa fi jiddu galaanis wal mari'atanii dhaaba kana hundeessanii akkuma hundeessan sanitti bara muraasa tokko eega lolanii booda gara biyya galuulleen mul'atee jira. Yeroo biyya galan yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo waggaa lama guunne keessatti hubannoo bareedaa hubannoo guddaa uummata keenyaaf dabarsan jechuudha. Sababa bal'aa Oromoo kanaaf hubannoon isaan dabarsan hubannoo dhaloota yeroo san jiru qofa osoo hin ta'in hubannoo dhiiga namaa seenee yookiin jireenya kan jennu seelii keessa seenee dhalootaa dhalootatti darbu kan hanga ammaa dhaloonni yeroo san hin jirre kan eegas dhalateellee adda bilisummaa Oromoo jee ittiin dhaadattu irra gahee jira jechuudha. Sababa addaatiin eega chaartara irraa dhiibamee gara bosona iddoo irraa dhufeetti deebi'ees adda bilisummaa Oromoo qabsoo irraa boodatti deebi'ee hin beeku. Bifa riphee lolaatiin tarkaanfii isaa fudhachaa hawaasa isaatis akkasumatti dammeessaadha. Qeeroolee ijaaraadha. Hanga dandeenyetti tarkaanfii itti fufaa jira jechuudha. Kanarratti akka barbaannu sanitti galii keenya bilisummaa irraa jechuun maal nu barbaachisa kan jiru irratti haalaan dhugaadha. Akka fedhii keenyaa qabna nama bilisoomuu barbaada. Namni gabrummaa jala turu hin jiru akkuma jaallatni Oromoo faan jedhan. Du'arra gabrummaan du'aniin jibbaa garuu du'arra gabrummaan jibbaa akkuma jedhanii gootonni lafa kanaan sanitti namu bilisummaa jaalata yeroo gabaabaa keessatti bilisoomu garuu akka barbaannu sani bilisoomuuf maaltu nu daangeessa kan jiru irratti hubachuun nu barbaachisaa jechuudha. Tokko dhaabni ijaarame kun namaan ijaarame mukaan osoo hin ta'in yookiin bulukeetaan osoo hin ta'in namaan ijaarame waan ta'eef namni soora qaba, dhugaatii qaba. Akkasuma uffata qaba, diina rukutuudhaaf immoo hidhannoo barbaachisa. Waan barbaachisu deeggarsa barbaachisu kana hunda immoo mootummaan gargaaru yookiin addunyaan gargaaru yookiin inni jiyoon gargaaru